Ibsa gaddaa. Mucaan suuraa irratti argitan kun barattuu Daraartuu Lammeessaa jedhamti. Seenaa obboleettii keenyaa Daraartuu Lammeessaa Hundee kan dhalatte bara 1994 godina Qeellam Wallaggaa Naagaa'oo Qebbeetti yoo ta'u, abbaa ishee Obbo Lammeessaa Hundee fi haadha ishee Aadde Biraanee irraati. Daraartuun mucaa mala qabeettiif naamusaan maatii ishee keessatti guddattedha. Akkuma nama kamiiyyuu barnoota isheetti cimtudha. Daroon barattuu Dipaartimentii Ji'oogiraafii waggaa 4ffaa turte. Daroon nama amantii isheetti cimtuuf mana Waaqayyoo keessatti yeroo ishee fi humna ishee guutummaa isaa laattee tajaajiltu turte. Kanumarraa ka'uun bara jalqabaa gara Asoosaa Yuunivarsiitii dhuftee eegaltee miseensa Asoosaa Fookas Ministiriitti dabalamtee kwaarii 4ffaa yookaan kwaariidaa kan jedhamu keessatti tajaajilaa turte. Maal kana qofa? Yeroo ishee laattee mana Waaqayyoo keessa tajaajiluu irra darbee hinaaffaa mana Waaqayyoo keessa ishee guutee waan jiruuf jaarsa waldaa Fookas Ministiriitiif humna ishee guutuun bakka hojii hundatti argamtee akka manni Waaqayyoo ijaaramuuf itti gaafatamummaa ishee irra jiru hunda baachaa turte. Garuu guyyaa gaafa 7 ji'a 9 2016 ganama sa'aatiin ciree erga darbee booda hojiif jettee gara magaalaa deemtee balaan kun ishee qaqqabe. Nunis akka Fookas Asoosaa Yuunivarsiitiitti gadda nutti dhaga'amee ibsachaa maatii fi hiriyoottan ishee maraaf akkasumas maatii Fookas hundaaf jajjabina hawwina. Nagaan boqodhu. Mootummaan Itoophiyaa ibsaa manaaf jajjabinaan Ambaasaadara Masigaan kennee qaamotni waraanaa jiran hundi wal dhabdee siyaasaa jeequmsa hidhannootiin hiikuuf yaalii diigumsaaf karaa dogoggoraa taasisaa jiran akka dhiisan kadhate. Ambaasaadarichi dubbii dippiloomaasii idileetiin bosona keessa kan jiran kanaa mannaa akkasumas hiriyaan biyyattii dhugaa ta'e tokko ifaa fi haqaan dubbachuun ministeerri dhimma alaa ibsa waamichaa ambaasaadarichi yaada gaarii qabuun nagaa buusuu balaaleffachuun isaa walqixa kan nama wallaaluu fi abdii nama kuchisiisu natti fakkaata jechuudhaan Jawaar Mohaammed dubbate. Waliigaltee Pireetooriyaa mallattaa'uu isaa hordofuun mootummaan waraana biyya keessaa kutaalee biyyattii biroo keessatti mariidhaan furuuf fedhii akka qabu agarsiisa. Kaayyoo kanaaf tarkaanfiiwwan galateeffatan tokko tokko fudhate. Baay'een keenya jijjiirama gaarii mootummaa waraanaa jaallachuu irraa gara nagaa buusuu taasisee xiiqiidhaan sibannee jira. Haa ta'u malee mootummaan amma waadaa waraanaa mariitiin xumuruuf marii cimaaf iddoo siyaasaa deebisee banuuf galee irratti duuba deebi'aa waan jiru fakkaata. Mormitoota isaa karaa waraanaatiin balleessuuf yaalutti deebi'ee jira. Tooftaa waggoota darban yaalamee fi fashalaa'e akkasumas biyyattii barbadeesse. Mootummaan bu'aa argamee gara qubsuma nagaa cimsuu mannaa duula waraanaaf olola guddaa jalqabee jira. Kanuma waliin paartiin biyya bulchaa jiru filannoof duula gaggeessuu eegalee jira. Securitization of political space eeguun dogongora bara 2020 waraanaaf sababa ta'e irra deebi'ee mul'achuu isaati. Mootummaan mala kanarra deebi'ee yaaduun nagaaf irra deebi'ee waadaa galuu qaba. Faallaa hiriira tibbana naannoo Amaaraa fi Oromiyaa baay'een Naqamteef Baardaaritti gaggeeffame irratti naannoleen waraanaan miidhaman babal'achaa jiru malee xiqqaachaa hin jiran. ENDF naannoo tokko tokkotti bu'aa kan argamsiise yoo ta'u, gabaasaaleen dhiyeenya kana waa'ee finciltoonni jumlaan baqachuu isaanii baay'ee kan garmalee guddatan yoo ta'u, tokko tokko ammoo ifatti kan tolfamedha. Daandiiwwan zooniif aanaalee irra caalan gidduu jiran irra kan hin darbamne ta'u, daandiiwwan qilleensa Itoophiyaa gabaasee imalli qilleensaa haalaan dabaluu isaa ragaadha. Qonnaan bultoonni xaa'oo argachuunis ta'ee miidhaa dhabuun hin danda'an. Namoota nagaa butamuuf ajjechaa seeraan ala raawwatamuun uummata baadiyyaa jireenya akka hin danda'amne taasisee jira. Kanaaf mootummaan callisuun uummata dogoggorfamuu hin qabu. Namoonni callisanii kana dubbatan eliitota siyaasaa mariif nagaa deebisuuf bakka kennuu waan barbaadaniif malee paartiin biyya bulchuu waan raggaasaniif miti. Paartii biyya bulchaa jiru deeggarsa uummataa argachuuf maal hojjete? Baasii jireenya namaa caccabsuuf seera dhabdummaa bal'aa. Uummanni waraadhuma hin qabneef rakkina dinagdee hammaataa dhufe irraa kan ka'ee dhamoo irraa kan ka'e callisee jira. Sirnichi gabaa sobaa kaadirootaaf ofii dinagdee waraanaa irra dammaqinaan fayyadamaa jiran irraa ol ka'uu qaba. Waamicha ambaasaadara Masiingaan marii biyyoolessaa qoradhu osoo hubadhu yeroo ammaa humna siyaasaa Amaaraa fi Oromiyaaf filannoo qabatamaa miti. Naannolee lamaan
qabatamaan seera waraanaa jalatti kan hafan yoo ta'u, sochiin siyaasaa kan akka walgahii uummataa qopheessuu yookaan geggeessuu akka hin yaadamne taasisa. Qondaaltonni paartii biyya bulchuu illee eegumsa waraanaa cimaa jalatti socho'u filannoo mormitootaaf hin argamne. Hooggantoonni siyaasaa sagalee wal faallessu yookaan ilaalcha filannoo qaban hedduun ari'atama sodaachuun iddoo siyaasaa gadhiisaniiru. Dhaabbileen siyaasaa tokko tokko bakka bu'oota ergan waan hin qabneef qofaa yoo barbaadan illee marii biyyoolessaa irratti hirmaachuu hin danda'an. Hooggantoonni isaanii mana hidhaatii guuramanii jiru, ajjeefamanii jiru yookaan biyyaa baqataniis jiru. Paartileen mormitootaa hafan haala kana caalu keessa jiraachuu baatanis Adda Bilisummaa Oromoo fakkeenya guddaadha. Ammas paartiin biyya bulchuuf goyyomsuu dhiisee dogoggora darbee irra deebi'uu irraa of qusachuu qaba. Nagaa irratti cimtee akka ta'e agarsiisuudhaaf tarkaanfii agarsiifamu fudhachuu qaba. Nagaa irratti cimaa akka ta'e agarsiisuuf tarkaanfii agarsiifamu fudhachuu qaba. Mormitoota isaa waliin marii dhugaa gochuuf waadaa galuu qaba. Akkasumas walta'iinsa osoo hin taane dhiifama qabatamaa ta'e gochuuf qophaa'uu qaba. Diddaa gabrummaa moo diddaa hiyyummaa? Har'a Oromoon maalirratti qabsa'a? Kan Itoophiyaa gaggeessaa jiran muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad somoo Oromoo keessaa erga ba'anii dargaggoonni Oromoo bosonaa jiranii fi ABO'tti makaman maaliif har'a qabsoo hidhannoo gaggeessu? Olaantummaa bulchiinsa TPLF waggoota 27 booda diddaa fi fincila qeerroo Oromiyaa keessaaf naannolee kanneen muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad bara 2018 paartiidhuma kana keessaa turan adda warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Oromoo Adwaawii keessaa gara aangootti dhufan. Kutaalee Oromiyaa hunda keessatti sagalee gammachuu guddaatu dhaga'amee ministeera muummee jalqabaa Oromoo keessaa filatame ta'an. Godinaalee Oromiyaa deeman keessatti uummanni kumaatamaan bahee isaan simate. Ilma abbaa gadaa isaaniin jedhee daawwannaa jalqabaa isaaniin Tigraay keessatti illee simannaa guddaan godhameef. Naannoo Amaaraatti Musee Itoophiyaa ceesee jedhamuun faarfamaniiru. Paartilee mormituu biyya baqatanii waggoota dheeraa turan akka ABO, Gumboot Sabaatiif adda bilisa baasaa uummata Ogaadeniis kaanis biyyatti galchan. Amma dirreen siyaasaa Itoophiyaa banameera. Dimookiraasii dhugaan Abiy jalatti dhufaa jira jedhame. Gaazexeessota dabalatee namoota siyaasaa hidhaa turan hiikan. Araaras labsanii jiru. Eertiraa waliin araara buusuu isaanii looreetii addunyaa nagaa jedhamuun badhaasa Noobeelii nagaa 2019 mo'achuun gaggeessaa jalqabaa Itoophiyaa ta'an. Dinagdee biyyattii irra caalaan mootummaan qabatamee abbootii qabeenyaa dhuunfaaf banaa gochuu jalqaban. Gaggeessitoota isaanii malaammaltummaan gurguddaa raawwachuun shakkaman seeraan gaafachiisuu jalqaban. Yeroo kana biyyattiin waggoota 27 oliif olaantummaa siyaasaa fudhachuun bulchaa kan ture TPLF irra mormii mudachuun jalqabe. Suuta garaagarummaan siyaasaa qabanis bal'achaa dhufe. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad paartii badhaadhinaa hundeessuu ibsan. Paartileen Adwaawii keessaa turaniif garuu paartileen naannolee akka Somaalee, Benishaangul, Gaambeellaa sagalee guddaa hin qabnes amma paartii badhaadhinaatti makaman. TPLF murtoo kana fudhachuu diduun wallabdeen asii jalqabee hanga waraana kaaba Itoophiyaa lubbuun nama 100,000 galaafateetti fuulle. Dubbii keenya irratti michuu muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad kan ta'an obbo Lammaa Magarsaa hundeeffama paartii badhaadhinaa kana mormanii ture. Garuu ergasii sagaleen nama siyaasaa akkaan leellifaman kanaa achumaan badee siyaasatti deebi'uu dhiisuu waan hin beekamallee hin jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo bosona lixa Oromiyaa fi kibbatti hafan humnoota nageenyaa mootummaa waliin walitti bu'iinsi dabalaa dhufe. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessaa hanga har'aatti illee hammaatee godinaalee naannichaa hedduutti babal'ate. Namoota nagaa ajjeefamuu, dhaabbilee adda addaatti saamamuu, namootni nagaa ukkaanfamanii maallaqa guddaan gaafatamuu Oromiyaa keessatti waan baratamee ta'aa dhufe. ABO kumsaa yookaan maroo darbaa hoogganamuu loltoota hedduu leenjisuu itti fufe. Mootummaan garee kana shororkeessummaan galmeesse. Paartiin badhaadhinaa muummee Abiyyi Ahmad gaggeeffamuu gaaffii siyaasaa Oromoon waggoota dheeraaf gaafataa ture amma deebi'eeraa jedhe. ABO ammoo ilaalchi siyaasaa kanarraa adda ta'e qaba. Ammayyuu Oromoon bilisa hin baanee yaada jedhu kaasu. Garuu gaaffiin Oromoo osoo hin deebiin hafee qabsoo hidhannoon akka deebi'u barbaadame maali? Oromoon siyaasa Itoophiyaa keessaa ammas moggeeffameera. Gaaffii abbaa biyyummaa mirga ofiin of bulchuu dhabe moo dinagdee biyyattii irratti fayyadamuu dhabe? Oromoon hin bilisoomne. Uummanni Oromoo uummata Itoophiyaa miiliyoona 120 ta'a jedhamee tilmaamu keessaa isa guddaadha. Siyaasa Itoophiyaa
keessatti bara bulchiinsa Minilik Haayile Sillaasee fi Dargii akkasumas Adwaawii keessaa cunqurfamaa turuu himama. Uummata Oromoo sirna cunqursaa siyaasa yeroo sanaa jalaa bilisa baasuuf paartiin jalqabaa hundaa'uun qabsoo hidhannoo jalqabee ABO'dha. Uummata Oromoo cunqursaa jalaa baasuun bilisaan afaan isaan akka dubbatuu fi afaan Oromoo afaan guddaa waan ta'eef afaan hojii mootummaa akka ta'u. Mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu sabichaa dhugoomsinaa, mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisna jedhuun mootummaa Dargii waliinis waraana gaggeessaa ture. Dhugaadha afaan Oromoodhaan dubbachuun sirnoota siyaasaa Itoophiyaa darban keessatti yeroo akka yakkaatti ilaalamaa ture jira. Har'a garuu yakka miti. Hin dhorkamus. Afaan miidiyaa gurguddaas ta'ee jira. Gaaffileen kunneen waggoota 50 dura yeroo ABO'n hundaa'u akka ka'an iyyuu malee ammas ABO'n waboo kan marroo yookaan kumsaa dirribaan durfamu gaaffilee kunneen ammayyuu deebii gahaa waan hin arganneef qabsoo hidhannoo gaggeessaa jira jechuun yeroo adda addaatti dubbataa jira. Tibbana muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad gara magaalaa Naqamtee deemuun yoo dubbii taasisuun uummanni keenya biyya abbaa isaa irratti akka lammii lammaffaatti ilaalamaa ture. Uummanni keenya jaarraa tokkoof eenyummaan isaa sarbamee afaan isaan akka hin gargaaramne godhamee lafa isaa sarbamee biyya kana dhiisee baqachuu sadarkaa hin dandeenyetti biyya isaa keessatti hidhamee jaarraa tokkoof turee jira. Bara akkasiis qabsaa'uun aarsaa kaffaluun sirna diddaa gabrummaaf aarsaa kaffalchiisuu kaffaluun barbaachisaadha. Har'a garuu uummanni Wallaggaa beekuu kan qabu Oromoon bilisoomeeraa jedhan. Dubbiin ministeera muummee kun kaaniif dhugaadha. Kaaniif ammoo akka hin liqimfamne miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa turee jira. Duubatti deebinee yoo ilaallu mootummaan Dargii erga kuffee Adwaawii aangoo qabatee naannoleen sirna federaalizimiin akka sabaa fi afaan dubbataniitti ijaaramanii jiru. Naannoleen 9 yeroo hundeeffamanis akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatiin mirga ofiin of bulchuu isaanii kabajamee pirezidaantii mataa isaaniin bulaa turan. Naannoon Oromiyaas naannolee Itoophiyaa ofiin of bulchan keessaa tokko. Kun har'as tuffee jira. Erga Abiyyi Ahmad aangoo qabatanii as naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaa siyaasaa fudhachuun qaamni alaa dhufee dhiibbaa gochaa jira. Hayyuun seeraa fi siyaasa Itoophiyaa dhiyeenyaan hordoftu Dr. Enook Gabbisaa ammayyuu gaaffiin sabaa yookaan gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo hin deebine jedhu. Abbaan biyyummaa jechuun aangoo qabachuu jechuu miti. Haayile Sillaaseen Oromoo of keessaa qaba. Dargiinis Abiyyis akkasuma. Abbaan biyyummaa jechuun mootummaa ofii filatanii ittiin buluu jechuudha. Paartii badhaadhinaa Oromoon filateera jechuun yoo danda'ame OPDO'nis mootummaa Oromoo ture jechuun deebisu. Dabalataan ABO waboo bulchiinsa mootummaa Abiyyi Ahmad jalatti dirreen siyaasaa dhiphateera. Namoonni siyaasaa hidhamaa ajjeefamaa jiru. Namoonni nagaa ajjeefamaa waan jiraniif uummanni Oromoo sirna kanarraa bilisa baasuuf qabsoo hidhannoo gaggeessaa jirraa jedhee amana. Namoonni siyaasaa tokko ammoo boolaatuu wal ajjeesaa jiraa jedhu. Dur yeroo olaantummaa siyaasaa harka TPLF jala ture uummata Oromoo isaan jalaa baasuuf qabsoofnaa jedhama. Har'a Oromoo bittaa eenyuu jalaa bilisa baasuu kan jedhu ammas gaaffii wal falmisiisudha. Xiinxalaa siyaasaa fi aktiivistii beekamaa Jawaar Mohaammed ofiis mana hidhaa turuun kan ba'e yeroo tokko uummanni gabrummaa hormaa ni obsaa irrattis ni qabsaa. Garuu garbummaa namaa yookaan saba isaa irraa itti dhufte danda'ee hin baatu jechuun dubbatee ture. Kun yeroo Dr. Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufanidha. Gama biraan ammoo qeeqxoonnii fi xiinxaltoonni siyaasaa Amaaraa uummata Oromoo kan baala gizee jechuun waamu. Oromoon addatti faayidaa akka argatee fi siyaasa biyyattii olaantummaan to'ateetti kanneen waaman jiru. Waldhabdeen mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduu jiru osoo karaa nagaa hin hiikamin ammas naannoo Oromiyaatti nagaaf tasgabbii deebisuun ulfaachuu mala. Godinaalee lixa Oromiyaa keessatti bu'uuraalee misoomaa hojjechuu fi warra jalqabaman xumuruun rakkoo ta'ee jira. Uummanni oomishatee jiraachuu qofa osoo hin taane nagaan manatti galuun ulfaataa erga ta'ee bubbulee jira. Buna bilchaatee bo'achuuf yookaan funaannachuu dadhabee kan bakkeetti jalaa bareeddudha. Itoophiyaan marii biyyaalessaa gaggeessuuf jettu keessaa ammoo qaamoleen madda rakkoo dhabamuu nageenyaa ta'an hin hammatamne. Kanaaf ABO marii biyyaalessaa milkaa'aa gaggeessuuf qaamolee wal waraanaa irraa jalqabuu qabaa jedhe. Mariin kun Itoophiyaaf aara galfii fida jedhamee itti abdatamus ammas paartiileen akka KFO fi ABO Oromiyaa keessa socho'an
maricha keessaa bahuu himaniiru.